Hallelujah. Rome boqonnaa 8 lakkoofsa 8 akka jedha. Dhiphinni keenya seenaa kun ulfina sanuuf mul'ifamu wajjin wal bukkee qabamee ilaalamu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'a. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhamee inni illee ofii isaatii akka ta'u hin barbaanne garuu isuma isaa uumetu akkas isa godhe. Haa ta'u iyyuu malee akkas ta'uusaa abdii qabaa ture jedha. Kutaa kanatti Phaawulos ergaa isaa Roomeedhaaf laate. Waldaan Roomaa ergaa kana gaafa laatuuf waa'ee maalitti kan laate? Waldaan Roomaa waldaa qoramsa qabdu, waldaa seeraan bultu, waldaa Yihuudootaan marfamte, waldaa Faarisotaan marfamte. Haa ta'u maleessa namoonni Waaqayyo warra akka diddabamanii jiran, warra akka Phaawulos fa'a, warra akka Barnaabaas fa'a, warra akka akkasumas immoo raajota keessaa yookaan hawaariyyoota keessaa Yaaqoob fa'a, Indiriyaas fa'a, Tiitoo fa'a aqanii keessatti kan mul'atan waldaa kana keessatti. Waldaan kun Phaawulos fa'aa fi ergaa guddaa kan taate biyyoota Laadoqiyaa keessatti, magaalota Laadoqiyaa keessatti mul'ata guddaa baattee kan jirtu waldaa reefuu jalqaba Phaawulosiin hundeeffamtee kaatedha waldattiin kun. Waldoonni baay'een dursan hedduun jiru, garuu waldoo sana keessaa waldaa Phaawulosiin hundeeffamte waldattii kana. Phaawulos waldaa sana keessa galee amantoota hundumaa ilaale. Amantooti kun guutummaan dhiphina guddaa qabu. Tokkoffaa Yihuudootaan marfamanii, lammaffaa Faarisootaan marfamanii waa'een dhugaa Kiristoos Iyesuus warrooti galee kun dhugaan kun isaan keessaa akka hin guddanneef dhugaa kana kan ittiin morman namoota hedduutu ka'e. Agaala dhugaa kan ittiin morman namoota hedduu ka'e. Sabii kana Phaawulos warroota dhugaa kana ittiin morman kana ilaale, warroota yaadu Waaqayyo irra ka'e kan warra gaxiqilan ilaale akka jedhe hojii ergamoota boqonnaa 2 keessa kalees akkuma dubbise Heroodis gizaatisaa jala, Yerusaalem gizaatisaa jala, akkasumas immoo Yihuudoonni mandara Yihuudaa Beetlehem gizaatisaa jala kan jirtu walumaa galatti baay'ee beekamtee kan jirtu biyya Roomaati. Agaala Phaawulos jireenya irra ga'e, ari'annaa irra ga'e, salphina irra ga'e, qoramsa irra ga'e, girraa irra ga'e, maqaa baduu irra ga'e, agabuudhaan, qullaa ta'uudhaan, reebamuudhaan, jibbamuudhaan waan irra ga'e lakkoofsa guyyaa har'aatiif yookaan madaallii guyyaa har'aatiin of ilaallin. Madaalli Phaawulos ittiin of ilaale fageessee of ilaale. Kanaaf akkuma Museen jedhe cooma mana Fariyoon keessaa isa har'a nyaadhu irraa jedhe. Gammachuu mana Fariyoon keessaa har'a argamu irraa jedhe. Eebba har'a argamu irraa jedhe. Jireenya qajeelaa har'a argamu irraa miti yoo ulfina Waaqayyoodhaaf qopheesse saboorii sana bira ga'uudhaaf. Hallelujah. Saba Waaqayyo wajjin ulfina koo sabooriif jedhe isa Waaqayyo saba isaatiif qopheesse keessaa qooda qabaachuudhaaf maal ta'a argeera fageesse jedhetu isa har'a tuffatee jedha. Phaawulos gaafa dubbatu ulfina isa mul'achuuf jirutti dubbate. Galgala kana ulfina tokko si mul'ateera. Ameen kala. Mee warri ulfina fuuldura qabdan of fuuldura ulfina kan qabdan si fuuldura ulfina jira. Ittimi jedhe maal taate? Ati akkamitti of ilaaltee jedhaatti maame? Akkamitti of ilaaltee jedhaatti maati? Akkamitti of yaaddee jedhaatti maame? Ati koo nama guddaadha jedhaatti maati? Ulfina si fuuldura jira jedhame. Mee warri ana dura ulfina jira jettan? Ish ana dura salphina jira kan jettan? Ana dura salphina jira kan jettan? Ish ana dura ulfina jira kan jettan? Ergaan sii qaba. Gubaa'ee kana keessa nama 804 anaa wajjin 805 akkannaan jedhe Waaqayyo isin dura ulfina kaa'eera jedhe. Ishi nan fudhadha fiikooti. Hamma kanatti xinneessee ameen jedhe. Ana fudhataati ati dhiise na fuuldura ulfina jira. Ara keessan kaasaa. Ana dura jedhame በፊቴ በሉስቲ ለየት ያለ ክብር አለ በሉስቲ
የሚያምን ያንተ ክብር በእጅ ይገባል። ulfinni waaqayyo si qopheesse sirka gala. Eewtamana dhugaa sittima ulfina si fuuldura jira. Ulfinni si fuulduraa sun horiidhaan shallagamuu hin danda'u. Qabeenyaan hin madaalamu, firummaan hin madaalamu, beekumsaan miti, hiriyummaadhaan miti, ergaan sii qaba, barattaan miti, tarii baratteetta, tarii hin baranneta, tarii fira qabda, tarii fira hin qabda. Waaqayyo akkasiin jira, si fuuldura ulfina kaa'eera. Hallelujah. Sagalee kee kaasi, hallelujah jedhameka. Nama rakkina qabu duwwaadha. Huba qoonqoonsaa kan rakkate duwwaatu danda'een jiru. Harka keessa wal qabaati. Hallelujah jedhi jiraatu maatii. Tokko, lama, sadii, jeeka. Ulfinni waaqayyoon siif kaa'e madaalliidhaan hin madaalamu. Hello. Sagalee waaqayyo akka jedha. እግዚአብሔር ያከበረው ማንም ሊያዋርደው አይችልም። ከዋቀዮ ልፈሰ እኝዩ ሰርብሱ እንደው ዋቀዮ ጋፋ ነው ልፈስ አጋሰታ ዋቀዮ ጋፋ ነው ልፈስ ጥኑም ማራሲ ፊዳ ከበታችነት ያመጣሃል። ጌዲዮን ተከጀረ ማቲጎ ኬሳ ፍረኮ ኬሳ ሪዮቶ ኬሳ ሰኒጎ ኬሳ ቆቦጎ ኬሳ አንሰ ጎዳቲ ሰከቴ ቢያረጀ waaqayyo makka jiran maatii keessa fira kee keessa hiriyoota keessa ollaa kee keessa biyya kee keessa sanyii kee keessa ati isa jalqabaa ture waaqayyo. Sabii kanaatiif Phaawulos ulfina isaa argee akka jedhe dhiphinni nuyi amma keessa jirru kun jedhe qoramsa amma keessa jiru kun jedhe meeqan keessan qoramsa kan qabdan meeqan keessan dhiphachaa kan jirtan inni atamma keessa jirtu kun kabaja boosii qophaa'ee wajjin wal bukkee yoo hin madaalamu. Himmadaalamu jedhin himmadaalamu kabaji sii qophaa'ee himmadaalamu isaarraatiin himmadaalamu. Hello himmadaalamu irraan deebi'ee himmadaalamu. Ulfina isa bor nuuf qophaa'ee wajjin yoo maal taane yoo wal bukkee qabna jedhe wal bukkee qabu jechuun akka aslaala wal bukkee qabu jechuun ilaa akkasi. Namoonni baay'een keessan jireenya keessa rarraasa borii wajjin wal bukkee qabaa kan jirtan inni borii akkas guutuudha inni borii akkas.